Oke, sena. Sena wadda dabarsaa amee xiqqisho dubbanna waa xiqqisho haga xiqqoo beekaa keenya waa himna xiqqoo nama beekaa keenyatti waa himnaa mee ishee godhaa waliin dabarsaa nama biraa geessu akkasitti haasawa keenya itti fuuna itti hafuumoo nama eeyna abshii sagaleen isiniif dhagayamaa jira sagaleen isiniif dhagayamaa jira yoo sagaleen isiniif dhagayaa jiraate sagaleen kiyyaa isiniif dhagayamaa jiraachuu naaf beeksisaa mallattoo wayiitiin mallattoo yookaan lakkoofsa takka barreessaan agarsiisaa sagaleen kiyya isiniif dhagayamaa jiraachuu jechuudha. Maaliif sagaleen kiyya akka isiniif dhagayamu beekuun qaba yoo sagaleen isiniif dhagayamne bu'aan qabu waan ta'eef jechuudha. Baga nagaan dhufte Ahmad Zakir. Okay. Ammallee dhagayamu? Ni dhagayama. Fakkaatama. Okay. Ni dhagayama jechuudha ammallee. Okay. Hayya. Hayya sagalee fudhatiin dubbadha. Xiqqoo haasawa xiqqoo tokko haga beekaan keenya nu dhaga'utti uummanni Oromoodhaa hawaasni Oromoodhaa uummata Oromoo dhagahee jira beektota Oromoo dhagahee jira garuu beektonni uummata dhagayaa hin jiranii beektota uummata dhageessisuu dirqama taate amma maaliifi uummanni qabsoo karaa isaatiin godhaa jira godhaa tureesi amma asitti jiraasi garuu ammoo uummanni warroonni hayyoonni beektonni kajannuun hoggantoonni siyaasaadhaa tiifi namoonni jajjabaan jechuun kan hawaasa biyya alaa biratti beekamtii qaban haga ammaan tanaatti wanni isaan hawaasa keessatti godhan mul'achaa hin jiru. Sadarkaan hojiin isaanii biyya keessatti mul'achuudhaaf baay'ee gaxaanaadha. Maaliif kan fiduu danda'e nuti ifii keenyaaf walii irratti duulaa jiraachuu keenyaatu kana fidee jechuudha. Osoo xiyyeeffannaan keenya diina irratti qofa tahee qabsoon gara fuulduraatti inni tarkaanfata. Wanni silaa hojjetamuu qabus biyya keessatti hojiin biyya keessatti silaa hojjetamuu qabus gajjabaateeti hidda hidhataa jechuudha. Saniifuu walii irratti duuluu kana balaaleffachuun dirqama taati. Komii nama hojii sabaa hin hojjenne irratti eega sabaaf hin hojjedha jedhee as bahetti eega sabaaf hin hojjedha jedhee gurra hawaasaa duratti ija hawaasaa duratti haasoyni isaa akeekni isaa wanti inni deemuuf hawaasa biratti dhagayamte booda immoo
qabsoo numaan hojjedhaa malee afaaniin numaan hojjedhaa malee as deebi'anii dhugumatti saba keessatti waan qabatama waan mul'ataa takka osoo hin hojjenne afaan qofaan haasoo qofaan abdii qofaan tatteenyeetuma abjoonnee wanti nu dhufaa takka illee hin jirtu. Hayyee kanaaf ragaa ka ta'u yeroo ammaan tanaa hayyoonni keenya hayyoonni jajjaboon islaamaa nuti hayyoota jennee qabnu kan saba kana gara fuulduraatti ni sochoosanii isaanowwan ammaan duraa irra isaan ammaan tana as bahan kun warri qeerroon amma as bahan kun isaan kun qabsoo sabaa tana yeroo gabaabaa keessatti ni milkeessan. Isin dhaggeeffachaa jiran sagaleen dhaggeeffamaa jiraachuu na beeksise. Yeroo gabaabaa keessatti isaan kun qabsoo sabaa tana ni milkeessanii jedhamee abdii guddaatu ture. Haa ta'u ammoo adeemsa keessa ofii keenyaaf tokkoon keenya walirratti olola garaagaraa banuudhaan waan silaa yaanuuf san dhiifnee galma silaa yaanuuf san dagannee walirratti deebine walirra duulu jirra. Saniifuu qabsoo walirratti hin jiru tana gara diinaatti duubaa deebifnu diinarratti haa deebinu ilaalchaa fi qoqqooddaan gidduu keenya dhaabamuu qabu. Ilaalcha hokkotaa fi qoqqoodamiinsi gidduu keenya dhaabachuu qabu. Maaliif nuti akka sabaatti kabarbaannu bilisummaa saba keenyaati. Akka sabaatti kabarbaannu mirgi uummata keenyaa kabajamuudha. Akka saba keenyaatti dhiigni uummata keenyaa, dhiigni barattoota keenyaa, dhiigni ilmaan Oromoodhaa kadhangalee gumaa harkachuudha. Hayyee waan kana ta'eef qabsoo sabaa tana afaanumaan dubbatanii dhaadheegaa ooluun itti neebarra waan bu'aa fiduu hin fakkaatu abadan inumaa fiduu hin danda'u jechuudha. Maaliif yeroo ammaa kana keessatti addunyaa kana keessatti mootummaan abbaa fadhee biyyummaan barbaadde biyyummaan addunyaa hundinuu nama dhaabbate cinaa dhaabbatti. Nama qabsoo isaa lafaa kaasee eegale cinaa dhaabbatti. Nuti ammoo teenyeetuma amata dhibbaa shantamuu yoonii fi miidiyaadhaan haasawaa oollu taate wantummaan dhufaa takka illee akka hin jirre beekuun nurratti waajiba taati jechuudha. So maaltu furmaata? Wanni furmaataa hayyoonni Oromoodhaa warreen halkanii guyyaa waa'ee dhimma gabroonfataan biyya keessatti hawaasa irra hin jiru. Gabroonfataa Oromiyaa itti hin jiru. Magaalaa guddittii Oromiyaa Finfinnee ittiin akkaataa kanaan duraatti caalatti akkaataa ittiin saba Oromoo kan achi keessaa dhabamsiisanii ittiin olaantummaan saba biraa achi keessatti ittiin dagaagu wayita isaan bu'uuraa jiran kanatti hayyoonni keenya immoo wahuma isaan dhiyeessan kana afaaniin dura dhaabbannoo yookaan akka nama mana murtiitti abukaatoo godhatanii akka abukaatoo saniitti dhaabbatanii falmaa jiran. Kuni falmiin isaan asirraa godhan tun waan takka hin fiddu. Qilleensa gubbaadha deemaa jirtu. Kuni dubbii dhugaatii miti. Dubbiin dhugaa dubbiin qabatamaa argamuu qabdu afaan qawweetiin diina kan biyya keenya qabate kana kaasuudha. Kana namni hundinuu ni beeka. Namni hundinuu itti amana. Waan tahuu qabaatis jennee kan amannu. Hayyee arraan tana nuti
dhalti teenya biyya keessaa baqattee gara biyya alaatti bahuun hiree gabrummaan nubbante qofa osoo hin tahin hiree hooggantoonni dhaaba siyaasaa keenya bananii carraa gadadoo kan uumuu keessatti gahee olaanaa warreen taphatan hooggantoota siyaasa Oromoo kan ifiin jedhan kanaadha. Akkamitti jechuun keessan hin oolu. Akkamitti jechuun hin oolu. Namni yoonii fi saba isaatiif hojii sabaatiif kan bahu yoo taate dhugumatti hojii sabaatiif kan bahu yoo taate dantaa dhuunfaa dhiiseeti bakka itti namni isaa kan gabroomu kun dhufee itti leenjii fudhatee gara diina kanaatti fuula isaa deebisee diina kana irraa buqqaasu qopheessa. Namni biyya keessaa hacuucame kan biyya keessaa rakkame bahara yaa'ee baharatti hin dhufu. Eessa dhaqa gara dirree qabsoo deema ni qabsaawa diina isaa irraa kaasuudhaaf yaala. Nuti ammoo rakkataan keenya gabroomaan keenya biyyarraa bahee biyya namaa keessatti jireenya gadadoo jiraachuu qofaatu jireenya gadadoo jiraachuutu argamaa jechuudha. Soo kana furuudhaaf furmaanni marii isinii fi keessaniif wal mari'attan qofa jechuma akka nama akka waan manni murtiidhaa ragaa ittisaa dhiyeeffadhaa isin jeetti waanuma isaan dubbatan kana irra deebitanii riigootanii irraa haasoftan taate waan isaan jecha tokko lafa kaayan fakkeenyaaf waa'ee dhimma qubee irratti yeroo bal'oo fudhatamee haasofnu ture. Bu'aan buufne jechuun yaa miti bu'aa guddaa buuse. Haa ta'u ammoo waa'ee dhimma Oromoo fi Oromiyaa irratti maaliif yeroo guddoo haasawuun barbaachise afaan qofaan hojiin maaf cinaa dhabame? Hojiin maaliif cinaa dhabame? Dirqama hojiin jiraachuu qabdi qabsaa'aa oomishuu danda'u Oromoo. Namni an qabsaa'aadha jee hundi namni an qabsaa'aadha sabaa fi hojjetadha saba Oromoo saba kiyyaan gabrummaa jalaa baata jee hundi wanni inni godhuu qabu ta hawaasa biratti ittiin fudhatama argatu yoo waraana Oromoo qopheessa oola. Waraanni Oromoodhaa qophaa'uu baannaan qabsoon Oromoo tan miiyyaadhaan dhuftu hin jirtu. Ta OMN hin dhuftu hin jirtu. Ta ONN hin dhuftu hin jirtu. Ta Saataabaa'oodhaan dhuftu takka hin jirtu. Kun hundinuu soba. Kabajamoo obbo Daawud Ibsaa. Kabajamoo obbo Leencoo Lataa. Kabajamoo obbo Joowar Mahammad. Kabajamoo obbo Isqeel Gabbisaa. Akkasumas kabajamoo obbo Henook hedduu keessanitti jira maqaa yaamee hin fitu hayyoonni Oromoodhaa beektonni Oromoodhaa isiniin kun bilees waliif gala isinii kana namni lafeen duudaa saba Oromoodhaa isin tokko ta'uutu nu bilisoomsa. Isin walii galuutu nu bilisoomsa. Isin tokko ta'uutu nu bilisoomsa. Yoo isin tokko hin taane, yoo isin waliif hin galle, walii galtee dhabuu keessan kanarratti
gaheen diinni taphatu waan guddaadha. Namni keenya irra guddaan wal dhabbiitiin jidduu jirtu irratti hedduu gargar bahee jira. Hedduu gargar bahee jira. Oromoon tokkoomte tokko taate jennaan Oromoon tokko kataatu gaafa isin qabsoon teessan takka taate qofa. Yeroo ammaa tanaaf fakkeenya sooshaal miidiyaa gubbaarraa fudhachuu ni danda'ama. Yeroo ammaa namni garee gartu baheeti dhaabaan wal arrabsaa jira. Walirratti ololoomaa jira. Kuni isi waliigaluu dhabuurraa kan ka'e abbaan fadheehu kophaa yoo deeme arraat bahus bilisummaan Oromoodhaa ta'utu hin jirtu. Nuti kataanu akkuma saba Kurdistaanii tokko Kurdistaanii saba yaamanii jira. Uummanni Kurdistaanii kun lafa isaanii ammaan tana biyya hedduutu muratee jira. Biyyoonni ollaa ta'anii hundi biyya isaanii addaan qabatanii biyya isaan biyya hedduu tujjaadha. Qabeenya qabdi, qabeenya uumaa qabdi, zeeta qabdi. Isaan san sababa isaan garee waraanaa hedduu yaaddatanii bakka 3-4 addaan ba'aniif jecha haga ammaan tanaa qabsoon isaanii bakka takka gahuu hin dandeenye jechuudha. Biyyi isaanii saamamaatuma jirti. Bilisummaan isaan biyya isaaniitiif qabsaa'an san hin jirtu. Maaliif isaan hundinuu adda addaan namuutu anaaf beekan jira. Anaaf beekan nam tokkoof waan gootu. Anaaf beekan hin dandeenyu. Abaluu ni beeka, abaluu haa dhaggeeffannu yoo jaamte immoo furmaataan dha. Saniifuu abaluu qabsoo ni beeka, abaluu lolchiisuu ni beeka, abaluu siyaasaa dippiloomaasii ni beeka, abaluu miidiyaa irraa haasa'uudhaan uummata kakaasuu ni beeka. Jechuudhaan namuutu gahee mataa keenyaa haa baanu. Hayyee ka humna qabu humna isaatiin, ka qarshii qabu qarshii isaatiin, ka beekumsa qabu beekumsa isaatiin. Maal goona qabsootti lafaa kaa'u. Yoom kaane bara kami barree kaa'amu sana. Hayyee bara kasi jiru kana moo bara dhufu. Yoom ka Oromoon qabsoo lafaa kaa'u. Hiriira ba'u miti. Hawaasni Oromoo hiriira yoo beeku maal jira? Hiriira yoo beeku mootummaa wayyaanee ni fixxe. Ammoo hiriira bahuun san hafuu qabdi. Haaftu hiriira bahu. Namni hiriira bahu hin qabu. Hiriira bahu eegatu bahu hin qabu. Maaliif namni isa cinaa dhaabbatu hin jiru haga ammaatti hin argamne. Waggaa meeqa hiriira beeka du'aa jiran. Saniifuu namni harka duwwaa hiriira bahaa jechuun dhaabaa. Namaan harka duwwaa hiriira bahaa jechuun dhaabaa. Namni ibidda dura dhaabbatee harka akka nama qabaa yoo oole ibidda dura dhaabbatee harka qabaa qaba. Kun najjeesii jechuudha. Maaliif yeroo silaa uummanni akkasi bahee dhumu san humni xiqqoon takka silaa jiraattee humni isaanii daldalaa irraan tana hedduu guddatte taati. Maaliif amma Oromoon carraa bal'aa harkatee turte kattiin bilisoomtee biyya kana qabachuu dandeessu carraa bal'aa harkatee turte. Haa ta'u immoo carraa sana harkaa kutee jiramu. Deebistee argachuun ni jabaata. Inni carraan itti aanu Oromoon waraana jabaa fi dhaaba siyaasaa jabaa dhaabbataa akka ta'e dhaabbachuun isiirra barbaachisa. Hedduu barbaachisaa waan ta'eef. Yoo kana hin taane
dhaabonni Oromoodhaa ka duraanii tokkooma tokkummaan jaalattan kaayyoo mataa keessanii akka baataniif qabdan ammoo kaayyoo mataa keessanii tanaan booda keessa yoo waraanni tokko jaaramees isin adeemsisin deemtaniif wal dha'uudha diina jettanii wal dha'uudha ammoo Oromoon waraanni isii biyya keessatti eegalee tokko taatee yoo diina dhooyte immoo baafti diina fedhe biyya Oromiyaa isaa yoo ammoo deebitee wal dhooyte yoo ammoo deebitanii akkuma duraatanitti akkuma dabartinaa ta'u duraadhaan soofadha fakkeenyaaf hin jedhe akkuma tamma duraatanitti yoo nifa deebi'amee mas namni kun dhaabonni siyaasaa kun deebi'ee haa wal dha'u waraana wal rabbanu taate ammallee gabrummaa Habashaa jalatti kufnee hafuun keenya ifaadha saniifuu waltahan waliigaltee humni waraanaa jaaramuu qabaatus jaaruu lakki immoo hajiru kana bakka takka deeffannee diina kana firaa dha'uu nyaatanis as deebitanii diina keessan dha'uu irratti yeroo saammachuu qabdan yeroo hin gubinaa umriin teenya ni deemti dargaggoon keenya dhumaa jira guyyaa rabbii hin taa'u deemaa jira nuti ammoo bakkuma bara 25 dura jirru san Oromoon jirti jechuudha bakkuma bara 100 dura jirru san arras karaa qabsootiin jirra karaa qabsootiin jirru finna tokko hin jiru ani kama taa'ayaatti karaa qabsootiin Oromoon bu'aan isiin buufte haga ammaatti laayyoo hedduu gataanaadha maaliif bu'aan Oromoon qabsoo keessatti buufte Oromoon bu'aan Oromoodha hedduu bareedaadha haalaan gaarii hajaamu Oromoo hiyyooniif biyyasii keessatti lola waraanaa eegaltee afaan qawweetiin loluu yoo eegalte qofa bareeda yoo ammoo afaanumaan akkanumatti taa'ameetuma irrumaa haasawumaa ka oolu taate bu'aa fi faayidaan takka hin jirtu saniif abaluun keenya qabsaa'oo eegale qabsoon isaa waggaa hangan jechuun waggaa lakkaa'uufiin bu'aa hin qabu maaliif arraan tana yoo Muhammad eega qabsoo as bahee saba duratti qabsoo Oromoodhaaf ifatti gaggeessuu eegalee karaa sooshaal miidiyaatiin waggaa 3 guutee jira yoo manguddoon isaan duraa qabsoo gaggeessuu irratti hanqina qabaatte inni qeeroodha dhageettii guddaa hawaasa biratti qaba dhageettii gaarii hawaasa biratti qaba hedduu jaalatama maaf humna waraanaa hundeessuun dadhabama yoo jaaruun isa keessatti ulfaatu taate hajiru maaf tokkoomsuun dadhabama tokkoomsuu yoo ka duraan jiru kun tokkoomuu dide waraana biraa jaalachuu bakka buufachuu maaliif jaalatanii osoo hin ta'in dirqama deebi'an hogguunii fi waraanni biraa humniti guddoon takka gidee ijaaramte dirqama isaanii deebi'an karaa qabsoo haarawaa kanaatti saniif ilmaan Oromoo wanti nuti ammaan tana sooshaal miidiyaadhaan irra duuluu qabnu dirqama wayyaaneen qawweedhaan biyya teenya qabattee qawweedhaan biyya teenya bulchaa jirti qawweedhaan malee biyya teenya irraa waan hin kaaneef nuti immoo sooshaal miidiyaan wayyaanee waa takka godhuu hin dandeenyu sooshaal miidiyaadhaan waan takka godhuu hin dandeenyu nuti kawaa godhuu dandeenyu kawaa godhuufis dandeenyu hawaasa keenya kawaa godhuu dandeenyu immoo eenyu namaniin qabsaa'aa jiru ka Oromoon isa dhageessu akka Joowar Muhammad qabsoo eegalee waggaa 3 keessatti odoo qabsoo qawweedhaa takka hin eegalin hangammaatti turuun isaa hedduu wahuma silaa hawaasa Oromoo biratti dalagee qabsan waan gaarii dalagee qabsan gabbuu isaa deemte amma an akka mataa kiyyaatti namni duula jabaa mataa afaan karaa kiyyaan irra banuu danda'u karaa miidiyaatiin irra banuu barbaadu Joowar Muhammad Iskeel Gabbisaati
warroota OMN halkanii guyyaa ta'anii OMN xiinxala irra jiran kana xiinxala dhiisaa gara qabsoo qawweetti Oromoo jaala. Qeerroo Oromoo tanii fi gabrummaa mataa isii gubbaa jirtu ta gabrummaa irra jabalachuu dhorkite san karaa itti gabrummaa ofirraa kaasan mijjeessuun dirqama ta'u dirqama. Isinis kana amanaa fudha. Hin sodaatina. Wayyaanee sodaachuun neeva wayyaanee sodaachuu hin qabu. Maaliif uummanni Oromoodhaa galaana. Uummanni Oromoodhaa saba bal'aa. Sabni bal'aan kun har'a dilana gabroomee takka biyyuma teenya dantaa bu'aa addaati Finfinnee irraa qabdu nun jaallu biyyumaan dura walakkaa jirtu. Finfinnee Itoophiyaa hin birti jechaa bu'aa addaa kan irraa qabnu. Handhuura teenya eegataatti bu'aan irraa qabnu maali? Kana kan godhu nuti laafina keenya dubbii malee hojii qabatamaadhaan waan agarsiisuu dhabuu keenyaatu kana asiin bakka kanaan nu beeku. Saniif Oromoon haasa'u malee qabsoo qawweedhaa hin eegalle eegaluu qabdi. Haasa'uun dhaabbate qabsoon qawwee eegaluu qabdi. Joor Mahammad waggaa 3 guutte kana booda atis teenyee umrii eegee qabsoo Oromoo eegaluu haasa'uu eegalte waggaa hangana geessee umrii siin lakkoon tanaan teenyee ka'i waraana akka jaaramu godhe ka'i kajiru akka tokko hin godhe eega kan jireenya san tokkoomuu dide immoo jaaramuu dirqama kabiraa aaree jaaruu qabdan hundeessuu qabdan sodaatamuu hin qabu dhimmi kun sodaatamuu hin qabu abbaa federaa sodaatamuu hin qabu maaliif sodaan bakka namaan geessu sodaatuun numa duuti hayyee tokkoon kan nyaatti duutuu waan duraan oolamne ammoo du'an oolamne tanaaf lubbuu duutiin oolle tanaaf jennee gabrummaa tana zalaalam akka saba keenya irratti haftu godhuun hedduu waan seenuma gootota Oromoodhaa kana dura dabransan uumuu faaluma fakkaatti kanuma tokkotti waan seenaa Oromoodhaa faala amma qabsoo afaan qofaan haasa'uun gootota Oromoodhaa kan dura dabran san isaan olii bakkarumatti afaaniin haasawaniituma afaanumaan goota ja'amanii waan ja'amu fakkaatu namatti xiqqaa dhala haaree amma dhufte tan sooshaal miidiyaa irratti imma akkanatti oduu malee humaan agarre tan isaan kana dhageenya illaanuu namni afaanumaan yoo waa'ee Oromoo haasa'e booda hogguu diyo goota ja'amee yaamamaa waan ja'amu takka barti ijoolleen saniifuu namni goota ja'amu qawweedhaan loleeti goota ja'amaa akka namni baruuf akka namni keenya baru xiqqaan keenya akka akkas ta'uu baruuf laal arra waraana Oromoodhaa hundaa'u qabu biyya keessatti Oromoo waraana isiitiin biyya isii keessatti diina isii wajjin waloluu qabdi malee uummanni harka duwwaa akkanuma jedhamu afuma diina uummata matarayyeesiin isaan xayyaaraan gubbaadhaa boombi darbu gidduu jala dhaabbatees no kun ta'uu hin qabu har'aas borus haa ta'uu qabu waraana kan jira jettanas baata yoo hajiru sanas kan jira jettan sanas bahee kanii fi diina kana uummata irraa hittisuu ka'ee galu taate wanni humni biraa hin dabalamneef hin jirtu hayyee saniifuu Joowar Mahammad qabsoo qawwee eegaluun dirqama yoo san hin taane qabsuma Oromoo tanaa'uu faarsuu dhiisa hayyee qabsoo Oromoo afaaniin faarsuu
dhaaba dhaaba yoo qabsoo qabuudhaan hin galle dhaaba qabsoo Oromoo afaan hin faarsu oppidoon takkitti naa ta'e barbaaddu oppidoon gaafa rabbiin humna isii baasise wayyaanee irraa haaftee biyya Oromiyaa akka feedaa gootu amma biyya Finfinnee gidee gurguratte booda deebitee Oromoo Finfinnee keessa jirtu gurgurachuun itti fufti. So kana hambisuu danda'u qabsoo dhugaa qabu. Qabsoo hojiidhaan hojjetamuu qaba. Yoom bara kam hojjetamu? Ammarraa kaasuu qabdan. Bara amma kan hojjetan kanarraa kaasuu qabdan. Kanaan jedha. Inni biraa eenyu Qadir martuu kan inni arrafamaa jiruuf maali? Mee maali waa'ee wanni dhimma isaa arrafamuu isaatu naaf hin galle. Nama kan arrafamu yoonii fi badii dalageedha. Arrabsuun qabdan biraa kana. Biraan kun nama wallisaadha. Artii Oromoo keessatti wallisaadha. Artii Oromoo keessatti gahee guddaa nama taphate. Nama isaa miti abbaan isaallee qabsoo Oromoo kana keessatti hedduu itti lafee qabalee dhiiga bira kutee lafee qabalee abbaan isaa inni kunis ilmoo qabsaawaati ifiifillee qabsaawaadha. Haa ta'u yoo dogoggore isaa itti himuudha malee isatti himuudha malee ol baafnee asitti bakka diinni keenya nu dhaga'utti bakka kan nu jaalatuu fi kan nu jibbu hundinuu qilleensa irratti nu arkutti nama keenya artistii keenya qaanyeessuun salphisuun xiqqeessuun nurraan eeggamu Oromoo ta'e kan nuti godhuu qabnu beekaa keenya dhaggeeffachuu wallaalaa keenya gorfachuu hayyuu keenya jala deemuu kuni amala godhachuu qabna. Qabbanaa'uu qabna. Meeqa dargaggoonni onneen isin guuttisuutu jala qabbanaa'aa hin arrabsinaa itti wucinaa gorsaa yoo wanni itti jiru san badiidhaadha innis wanti irraan deebineef hin jirtu mataa wal dalagaa waan ta'eef maqaadha mataan isaa wal dalagaa arra Qadir martuu arrabsitan isin boru shukrii jamaa arrabsuu irraan deebitan Aqaalus arrabsuu irraan deebitan Jaamboos arrabsuu irraan deebitan maaliif namni tokko wallisaadhiif ijaametti kabajamuu qaba kabaja gorsaa badii isaatti hima wanni itti jirtu kun badiidha badii tanarraa dhaabbadhu namni badii irraa dhaabbachuu dide immoo booda keessa ifii isaatiifu sana maaliif akkana naan jaa itti dhageeffama balleessa isaa sana irraa deebi'a ifii isaatiifu guddisaa itti hima guddiftanii badii isaa itti himtan namni badii isaa irraa deemuu wanni jiruuf hin jirtu tanumaan isin jaa galatooma warri yaada hojii dhaggeeffatan sheer godhaa biraan gayaa sagantaa birootiin hanga walitti deebinutti galatooma yaaddaa horaa bulaa tokko rabbiin haa taasisu warra qabsoo afaan odeessuu miti warra hojiidhaan mul'isu rabbiin haa godhu rabbiin haa taasisu ammoo haasoin kiyya kun ergaa dilas nuutullee qabaachuu baatu
ergaa xiqqoo nama bu'eessitu ni qaba sheer naaf godha joor birallee haa ga'u nama joorii wajjin dhufeenya qabu birallee haa ga'u sheer godha ani dhugaa rabbii amma booda joor Mahammad irrattiin duula banuuf deema dirree bee yoo qabsoo qawwee hin eegalle joor qabsoo Oromoo afaanumaanuu hin dubbatinii hin isin hin galatoomaa horaa bulaa harka duwwaa kana jechuun ammoo nun baaftu asbaanee waa qabannee wayin diina kan jedhamu furmaata isa duraati qawween diina kan jedhamu furmaata isa duraati filannoon keenya qawweedha har'aa gurus filannoon keenya qawweedha horaa bulaa galatoomaa jabaadhaa tokkummaa humnooma horaa bulaa dagaagaa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.